Dhiira tokko horii siyaasofte intalatti arge guyyaa san gurra keessarraa mura. Siif galee? Namni manaa beeku nu dhuga. Egaa maal jechaan si qabdu bunaa hima? Torba sadii. Ijoolleen ni beekaa miti. Maallaqa nyaatteeti, maallaqa irratti gaanaa guutetti. Biyya tana keessatti. Akka gootu mucayyootiya. Deemiti suuqa deemiti sukkaara kiiloo lama nu biti kottu abbaan kee inni faamu buna danfisnaa. Ayyee. Akkami har'a eessa oolte mucaafi? Nama kana jira dukka asitti ture saayiba wajjin. Abbaan weessira. Abbaan kee inni dhufnee kana gala. Dalagaa jira. Beelee waan nyaata. Kushiinaa sanii fudhatu nyaatu obboleettiin kee kushiinaa jirti. Kushiinaa jirti? Suuqa deemtee dhufte dhaqiiti siyaaqeen kushiin deemi nyaata. Ture. Mucaa kanaa dhadhabee haala ooluu malee natti hin galu maal mun godha. Yoo abbaa arge inni jecha. Ani maal mun godha abbaan toonna ni meedha abbaan isaa jijjiisa ani maal manaa wayya. Maal mun godha ilmoo biyya ormaatti guddisuu. Jarang kasih. Ya, tapi tu orang kawan sini. Asal sangat tu ya. Oh. Nakkan. Apa? Boleh ni kita. Aduh lo. Awak ni nama lo mesti tiga kopi ni. Ay, sukar ang kapto ka? Ito tiga kalau tiga orang ni mana betul tu ba? Devis. Ibadah kakin ni Awak malah kan kau unjuk nak dalam je. Awak kau unjuk je. Engkau nak. Awak nak kata siapa? Nasi mana aku me aku nasi. Ini jawab dah jauh kita jerah. Malu kan kau dia bisa boleh makan normal ni. Abbaa yoo nan itti mee situ ijoollee kee balleesseedha na cinqaa jira yookiin karaa abbaan isaanii gorre yookiin karaa ijoolleen gorre ani mataan na zoore maaluma naa wayya carraadhuma kiyya kan maalan godha amma isaanis fuudhee hombee guddisuu hin danda'u isaa waliin taa'uus wal yeroo hundumaa na darara maaluma naa wayya ijoollee kana yaa rabbii kiyya ijoollee kana naa godha abbaatti isaan hime takkitti dhanoo dhaya harka isaatitti du'uu danda'a maalan godha mucaan kiyya na jalaa du'a jecha kiyya naa sarmu abbaattoon hime abbaan na jalaa ajjeesa maaluma naa wayya ijoollee kanaa waliin rakkadde ani maaluma naa wayya waan man ta'u. Ijoolleen eessuuti? Injiru mucaan naa dheera. Meeshaa mucaan sun hin galle ammas edas badee buleetiin ammallee hanga ammaa kana mana kanatti hin galle. Edoon badee buleera manuma buleera tina garee malee kutaadhuma isaa buleedha. Wayi haadha tanaa akkana ilma barka balleessu haadhumatu balleessa bar abbaan hin balleessu ilma dhiiraa keessattuyyuu. Maal godheen balleesse? Maal godhee balleesse osoo ati nyaata itti kennuu baatte osoo inni mana kanatti galee nyaata nyaachuu baate waan abbaan isaa jedhee hin dhagamu kam. Akkamittan nyaata dhawwadha ilmoo dhalee? Ilmoo dhalee kana kaa kunoo akka mucaan barandaa bulu akka mucaan ala bayeetiin booda hattuu ta'ee natti galu akka inni waa balleessu kataasisu haadha kana. Jarang kasih. Ya, tapi tu orang kawan sini. Asal sangat tu ya. Oh. Osoo inni waa balleessatiin ala turee dhufu ilma kiyya eessaa galta eessa ooltee dhufte osoo ati jetteeni kaloltu taate osoo ati nyaata itti kennuu baatte osoo ati waanuma takka itti bishaanumaatti obaasuu baatte mucaan kun hin badu sila barumsa ofii seeran barata waan abbaan isaa jedhee sila seeran na dhagaa tureeyyuu kanaafuu yoo hanga ati jirtu ijoolleen tun hin qajeeltu jechuudha. Ati tumuudhaan waan ijoolleen deebitu sitti fakkaate ani akka gowwaa akka jaarsa kiyyaa siruma addunyaa kanarratti argee akkan hin beekne beekta. Ijoollee tumuu ni moti kanatti deebistu yookiin immoo uleedhaan dararteetii moti ijoollee gorsaan amma mucaa kan inni motumta galgalaa kana sababa ati tumtuuf oduu ati argin mana sasseennee rafee ba'a maaliif tumtaati? Ani gowwaa dhayyuu ani gowwaa. Ati afshaala siin jedhuure nama ilmoo kee akkasii jibban goote bara. Afshaalli sii ka nyaata na duuka dho'iseetiin ilma kiyya silaa gorfattee atuu gadeeffachuu qabdu na duuba nyaata dho'isitee nyaachiftee maal ta'uu dhabe mucaan boruuf iftaan immoo qabeenya namaa seenii hateetiin akkasitti argama.
Inni rakkoon qabu mucayyoo xiqqoo tanallee narraa balleessiti. Boru karaa gubbaa Haan nambarre ijoollee. dhiira biraa qabattee adeemtuti. Haan nambarre maal taate? Gara miini sirraa baddeeyyuu. Haan nammaa hin barre ijoolleen kiyya. Lakki waan isin jedhu hin dhageessu. Ijoollee hin tumiini. Mucaan kun na harka bahudha maal tafe? Baaftee barka caalaa akkam goota bar. Ijoolleen silaatti gara miini osoo ati jaarsa kee kabajje osoo ati mana keessatti kabajaa anaaf qabaatte ijoolleen eenyurraa barti haadharraa barti bar. Daa'ima wayi abbaan isaa 24 bira ta'a. Ani ganama gabboo karaa dalagaa kutaa galgala galaate. Waan kabajaa keetii maal hir'isni? Manni qulqulluu, nyaanni qophaa'aa, uffanni kee miiccamaa maaltu bade? Ati akkam yaadda ibsina ana duuba ilma kiyya nyaata nyaachifte osoo inni badhee bulu isaa argitu. Yoggaa dhufee jedhe nyaata asiin kennitee fi waan alaawulaa dhadhawee gara asiin baasee kara biraatiin baasu kana caala badiin kana caalu eessa jira? Haala buleen beeku mucaan kiyya. Alumaa buleen beeku. Mucaan kiyya kan atiisa tumtuuf si sodaatee mana san nyaatee galee rafa malee haala buleen beeku mucaan kiyya. Akkas taanaan kaa mucaa kanas fudhattee na biraa baafatta jechuudha. Mucaa narraa balleessiteeti intalli yoo eessa jirti? Mucayyoon suuqattan erga mi'a bituu deemti. Suuqatti? Atiin tuni fayyaan qabdu akka mucayyoo tiyya gabbaastee ergita. Ati qaamni kee nagaa miti. Ati gabbaatee yoo bitatte maal rakkoo qaba? Yookiin ala nan ergattu. Mucayyoo hangana geette mucayyoo dubrummaadhaaf geettee jette bar dubra taatee jirti amma mucayyoon guddatte akkamitti kophaa asii gadhiista? Mucayyoon tiyya durba taatee dardarummaa faageechu malee mucayyoon tiyya. Kashalabbee muti nan beeka mucayyoo tiyya aadaa baanan guddisee. Suuqa bakkee kanaa deemtee dhufti bar. Ijoollee naannoo kanaa beektu ijoollee mandara kanaa mucayyoon irraa ajjananii fi lakkoofsa haa itti kennanii. Mucayyoon amma galgala hirriba malee haa bultu telefoon osoo laaltu osoo jala ajjantu. Mucayyoon diyyaan qoyyootti malee waa'ee kana akkanaan beektu. Ati akkanuma waan hundee shakkiin ati shakkiini. Hin shakkiin jettaa? Hin shakkiin. Dhageessaa ammas si gorsaati. Intala tiyya gabbaasee suuqa argitee bitire namuma tokkorraa lakkoofsa fiddee dhufteetedha. Ni beekta bitire waatsaappii gubbaa baate isii kara waatsaappii deemtu. WhatsApp irra turtee iimoorra gaafa baate gaafa magaalaa guddoo miseenjara gubbaa baate immoo isii maatii ta'ee dhiira tokkoon isii haasofte intalatti arge guyyaa san gurra keessarraa mura. Maaliif akkas qaban beektu? Beekni gaas beekni. Dhalaan dhiira maaliif dhiirti dhalaa maaliif qabdi? Naangalee nurraa baafte. Saniifuu lakkoofsa bilbilaa qabatte kan booda si wala bara galee. Yaa baleessi lakkoofsa maal chaana qabde? Egaa maaliif chaansi qabdi bunaa himaa? Torba sadii. Ana qofa guddisee intala kee walumaan guddisaa jirra bar. Yoo wajjin guddifnaan akkana guddise. Eegaa rakkannaan dadhabeetina nan dalagaa waliin galaamuti dadhabeetina suuqatti ishee arge nan boqoddeede. Namni ilmootti boqota. Ilmootti boqota? Ilma sanis kan ergachuu qabdu laal ka dhiiraa sani ka waan takka hin taane. Sa'a 24 irriballee kaatee isa kan ergachuu qabdu malee intala xiyya ta'an akka wanti isitti akka mastaawwataatti duratti ilaalu tana fuuteetiin gabbaasee nam tokko na jalaa janaajjanee isii nama janaajjantu magaalaa guddittii feesbuukaa gubbaa miseenjara gaafa isiin dhaqxee jette akkasitti gurri keessirraa muramaa beeki. Intala to mucaa kee na haaraanitee intala to isaan lamaanuu qixa mucaas akkuma ishii sanitti jaaladhu mucaa kee alatti naa jalaa baasuudhaaf deemta. Mucaa jette dhiirri duraanuu haadhatti gara dhalaa qofa tasgabbeessuu qabdu. Ni beektaa gara kanaafuyyuu dhalaan kan normaati. Daa'imantiin isiidha. Daa'imantiidha. Dhalaan kan normaati boo mucaan natti faana. Sittaba. Ni beeka akkasitti ammaa. Ani warra kiyya maalan godhe dhufeeti nam miila kee jalatti gadafee kun galgala ganama akka baasititti natti taphatta. Kubbaa miilaa jechuun ni danda'ama mana kana keessatti ijoollee koo wajjin. Eenyuun sittuun taphanne waliin sitti taphanne. Nyaata sii fida kan. Nyaata jette akkama nyaatatu hin fedhu mana kanatti. Haga nageenyi mana kanatti bu'utti nyaata wayiitu garaa kiyyan seensisu. Waan hundaafuu ka'eetiin deemame achi seenaa gara achi aansaa. Nyaatuma nyaatachuudha. Ofii keetii nyaata duriyyee keessa wajjin. Ani duriyyuma kiyya waliin nan ta'a faaluma kiyya. Tokkicha kanan qaba eessattan isa gataree ani bakka isatti gatuun qabu bar tokkichuma kana. Bodoh anak aku mati jangan lupa nanti dia ni lebih
لا يرى برا زي ما تيسو كان يربط زي سنة بكاب ولينا سولين أمون داكم من بانك يندليا يلا نجيت Kotu. Ila kadang kotu. Ati bading kabdu kotu. Kabadi kabu sini. Baba berbunyi dah saat titi Dis. saat titi ada kabar Maaltu qadim choo qabdee dhufte? ya ba umma Ati berita. Wanta Wanta saani kan dubbatin isa. umma Wanta kan dubbatin homa takka miti homa balle siniti. Amma waan gootu dhageessa. Kayiti. Mana gara si dhaqiti. Naqasii naaf di kotu. makasih maaltu kota baba Kottee muradha kottee. mama Kottee agartee natti dheerattee jira. Kottee kanaan ofirraa mura. ya ma baba mal darra ka baba Ani mana kani guyana tuma wada kana Sintuu. Ati daa'imman diitii akkamitti tumaan. Kai intalatii. Miidhagduuti jagee. Tumti baranaa kuniyyuu. Kai ati naaf di kotu deemee qatti naaf di kotu. Kottee kun dheerate beekte. baba nana kalu zaman sa nara ki baba Maatu rogootati maqasa. Maqasii kana kottee gartaa hagana dheerate. Kottee mana keessatti mura ture mana keessatti. baruma akkasii miti geelati takka ben telefoona du na dawwalte jala haase geelumati takka Intalatii akkasii miti bar. Akkasii miti ani kottee kana ofirraa muruufi. Ati rakkoon qabu kee deemsii miti. Ati rakkoon qabdu ati badiin qabdu. Deema ati naaf di kotu. Ati bar daa'imman diitii deem naaf di kotu. umma bar geelumati yaan telefoona jala Ati quban qabdu ati siifi moti dhaqiiti haa kutatu kottee isaa dhaqiiti fidii maqasa jedhee mati fidii rakkoon qabu. wayitti nagalaadee jettee Maal homaa sin tuqu dhaqiiti kenni maal balleessinee si tuqa. baba Almatiyya. maqasni jiru albensiif ta'a alben Kanumatu taa'ayyuu miti kanatti taa'aa ati deemi fura. Fura taa'ee deemti. Sirriitti ta'a. anumaan sirraa mururee Sii miti. ifurta harka baba anumaa yoo sirraa muree yoo sirraa jiree Intalatiyya akkasii miti anumatu irraa mura. eenyurra baba Ummaa teetirra. wayummaati Iyyata simarraa mura malee. ummaati yerraanu baba ummaati yerraanu Intalatiyya akkasii miti laas. Ummaati Ilma yerraa kiyyallee si balleessee sillee si balleessaa jira. maal lugoota baba kiyya Wanni maal si lugoota lugoota hin lakki ummaati yerraan burin maal lugoota ummaati Ayyee kootaa ilmatii kootaa taa'ee na bira. Dhageessaa ayyee har'a jechuudha. ayyee baba Har'a siif jecha dhiisee ni beektaa miti. Ni. Siif jecha dhiisee laal. Intalli durbaa beekaa akka abbaa jaallattus ni beeka. Siif jecha irra kute silaa gurra isii irraa muree har'a silaa laal. maal Ummaa ta'e. balleessite ummaati Sillee si maskiina balleessite maal laata? balleessite waa takka hin jenne geelumati yaan dubbise baba Dhaga'ee bar geeletee bareedduu kiyyaan geeletee amma si dhaga'ee jira. bareedduu hin jenne bareedduutu geeleti yaan jee bar baba Amma waan gootu dhageessa amma si jecha dhiisee hin jiraati. Haa galgalooftu immoo galgalamu haa galgalooftu akkasitti isinirraa dalaguuf ta'a. Osoo mucayyoon tun har'a na bira jiraachuu baatte gurra isii irraa mureeyyu. Maal godharree intala durbaa tana kabajuu barbaachisa. Intalli durbaa immoo abbaaf taate. Amma isiin tunuu isii xiqqoo tanaati. Akkuma jabbilee xiqqoolee yoo isiin jabbileen utaaltee manaa baate namni yeroo jabbileen burraaqitu namni qabu hin jiru. Akkasin jalaa taateef isiin tun akka na jalaa rifanneef irra tareerra. Taa'anii galgala irraa dalaga. ummaati umma baba wi gujjaa kana si jechaan dhiise galgalaan sirraa muruutaa Akkasiin jedhe kuni salphaadha maal hin deemna mana namaa deemna. Anis jalaan bada atis jalaa baafadhu anis jalaan baafadha malee ani dadhabee abbaa keessan dadhabeera hin dandeenye isinis guddisuu hin dandeenye isa sobirraa dhowwuu hin dandeenye atis baafadhu mucayyooti anis nan baafadha atis kara fira isaa dhaqi anis kara fira kiyyaan deema. hayyee amma Adobsa. Maal karra hay. Qabbana si jira so guyyuma kana harka dhaamutansa. Maal kana harka baratee isa? Fayyaduma filakee. Fayyaduma. Maal qabbana si jira yeroo tanaa kanatti mammaratee isa? Qabbanuma irraa hin akkana mammaratee taa'u jira wanta. Wala beediyaa kan si qabu deeman sila. Gizee qilleensi jira. Akkuma dhaamutan namni. Baranaa mana qabu deema. Sagaleen jijjiiramte. Yeroo qilleensi jira mamatti jijjiiramsana. Kani na fudhu baati. Sitti ilaalin booda lafa sidoinaan namni shaayirra nuuf haa jiru.
Seenaa eenyusa? Ana bira ga'u. Ahoo isaa deemte irra isaa tana. Yaa warri maan dhufe. Heerumaa fi Khairum. eessaa dhufte? Manumaa dhufte? Eebu dhufe inni. Eenyuun jiruuf yeroo tanaan maaltu si oof yeroo tanaan? Bakka dheeraa waan nama takka ajjin dubnee darbe. Akkasumaan hin dhibee warri si gaaddoo kophaa biyyaas. Galgaloo itti za'a tanaan isaa deemta kophaa ta'e. Bakki si gaaddoo warra maal ta'e maal yaada jedhu. Anu laalu dhufte? Eessumaa yaadeen isaa yaada jedhu. Duba osumaan hunda waliin sila gabbeessi kuna taatana. Baaba maal nagamaan dhufteeti usi maal nagama qabanii mi'e? Maama keenya fa'a? Nagaa alatti isinii ilaala jeetumaan isin jaajetumaan ta'e abbaan yaadee miti isaa baay'inaan jeetu. Duuba obsaa wajjin dhuftanii mucaa wajjin maal dhufnaa re'ee gadi dhuftaa kophaa maal dhuftaa? Lakkii baabuma kiyyaatu deemtu muka isaa baay'inaan jeetu obsaan biraa lortuu maal. Akkamitti yeroo tana laa? Wooma jiruu jira malee za'a tanaan akkamitti abbaan maamma keenya akkamitti yeroo tanaan si gadhiisaa? Bara gara akkasii miti naannoo jeetu dibee malee abbaa kiyyaatu ummaa kiyyaas ni qalajee siis ni qalajee obsaa keenyaas reebee obsaan keenya ni hubate akkasitti abbaan kiyyaa nu hundaa'u manirraa reebee halkamiin isin qalajee guyyaa gisee baay'ee kee kana dheeraa nu ta'e akkasitti ummaan kiyyaa kan karaa fira kiyyaa deemaatis deemu karaa mana dheeraa sadiina jettee akkasitti. Maal inni fayyima qabamoo mataa dhukkuboo ni maraate maal ta'e inni ibsi? Hai, wanni ati jirtu nun dhuguma sila. Mokoti baasuu jiru. Lakkii kibbaa miti. Waan jiru jira miti yoo waan jiru san dhugaa natti sa'a tanaan bilaash isinii qalajee haadhatee manarraa aree ati manaa seeree ni maraate moo ni fayyaa qabu mee waan jiru naa hin mirgotti. Adeero wanni takka hin jiru wanni takka hin jiru bara akkamatti kan lukkaa maal beeylesa baabaa. Akkam isin akka biyya kana keessatti ilmaan guddisuun dhiigaa ni beeynamti. Ilmaan guddisuun dhiiga asitti biyya kanatti jechuudha. Guddisee asin isin ga'ee bakka ammaa as geessanitti akkamitti samudhu koomo akkamitti haala isa riyaa isinumaatu waan balleessitan haqa himame waan balleessitanii hima. Adeero lakki waa takka balleessine akkamatti abbaan eeguma guddanne kanaa inni cichee galee maaliif dukkaanuma ummanni ergattee maaliif dukkaan ergatte jeeni abbaan bokkanumatti adeero akkamanna shakkaan beeku waan isa. Na dhageeffadhu tartii ati immoo intala dubaraati yeroo kana keessatti si eeguus qabu si lolus qabu ati gabbaatee yeroo ammaan tana keessaa uka waatsaapi feesbuuka maal jaanii telefoona kana halkanii guyyaa ijoollee shamarranii waan aanneessitu kana yeroo tana keessatti ati galgalaa fi ganamaas waan haasofsiistu guddiftamu sababni maasira dhaqqabeeti sababa kamiin ummaa teetii fi isin hunda maraasiratu dandee. Adeerootillee haruma isaa godhuuf taasisu. Akkana ta'es karaa isaan deemuun kaa. Ati maal taasisee abbaa ibsaa? Maali micoon tun nagayaan dhuftee hanga isiin xiqqisho gatteessee hafuura fudhattuu dubbiidhaan maafaan baatisa. Dhalaan tun nama hedduu haasofsiisti isiin shamarreedha. Shamarreen tun nama hedduu. Na dhageeffadhu nuti yoo tuntu birammoo biyya kanatti ijoolleen ni beekaa miti. Maallaqa nyaatteeti maallaqa irratti gaanaa guddatti biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf isiin ammoo yeroo eegamu jirti yeroo eegamtu jirti jechuudha. Nama dubbisuu dhiisi telefoonaa warra qabachuun dhoorkaadha. Abbaa ibsaa waan siin galii ni jira. Yeroo ammaa kanaa keessatti dhalaa eegdee dandeessaa. Dhalaan gisee eegdee ifiifuu baala gootii. Yoo inni dhalaa yoo shillaa ittiin dhalaan ifiif dabalatee yoo abbaan eegee isaatii deemee furmaa akkana gootamaa akkas taate jeen ifiif balleessitii. Meemmaan tana mitiyyoon tuni magana ala bahuu eegallaan manaa soffuu eegallaan ganda ollaa bahuu eegallaan gara kanaas ni maraataa itti obboleessa kiyya ni maraataa. Tapi dalam tu karena itu harumisi kana abbaan eenyaan akka nama taate dhalaan eegu guddisnaan eegu hin teessisu talaata. Amma dhalaa dimokiraasii kan nani akka feete jiraatu ogaasanii fi fi eegee nama. Wanni kana akkamitti taatiru? Namni eegee nama hin danda'u. Ilmi namaa nama eegee hin danda'u. Badiin nama baasa malee. Laal wanni kana hin daleetu biratti. Maallaqa nyaattee maallaqa dhugaadhaa guddatti ijoolletu. Kanaaf jecha telefoona bara qabachuu dhiisu qabdu isin namatti haasa'uu dhiisi. Hajji akkas taanaan isinirraa laallaa godhaa gaafa taarifa isin Adeeroo bara akkasii miti. Adeeroo abbaan kiyya kunis na cinqee halkanii. Caalchii amma dhageeffadhu amma obboleessa kee ni maraata gabaabsumatti na dhageeffadhu amma isin eega manaa baate sila amma isaa bitii qaba
yeroo amma duraa kanii fi mana dhufanii nuu kan kabajaan jaanisan silaa dhalaan maallaqa laaluu baatee guyyaa sanurraa kanne arra mitiyoon tun gara manaa baatee khalaas mana deebitus bu'aan qabdu taa'uun sittis jirtu abbaa taatu ganaa gallaanis deemtee isa dhayte mitiyoon tun deemtee manaa deera kiyyaa teettee si dhuftee ganda biroo dhayte bika biroo dhayte gaduma bahuun hin ta'u yeroo kanaan sa'a kana keessatti manarraa baabaa nu aree jaanii mana ta'anii bilbilanii yaamanii manatti jira. Laal bika kana keessatti wanni ati beekuu qabdu ilmi namaa nama eegee hin danda'u shakkii guddoo keessatti seeninaan abbaa if eege yoo abbaan if eege waan takka hin taatu dhalaanis. Ijoolleen ammoo tullu gubeeti ifee gubeeti tun karaarraa qabanii sosobaniititti deemanii ifee gubeeti tun wanti. Ifee naan dhuftee dubbuun abbaan nama seeneen jaaliif ifee idee. Laal ammoo haasoo lamaaf sadii dhiisaa gabaabdutti amma kan fuudhi deemi anis simboodaan dhufa. Aaluma guluun taatu. Baabaa biratti hin galu baabaa biratti hin galu deemu. Akkeenaan akkasanirra akkasuma galchuurra takki kalaarranii. Ani gayoon galee salkanii guyyaa na tuma naqalaa hin galu antaatti hir'uura naa jira kaas. Hin bira teesse hin galtu hara manaa hin galtu haa ta'e. Laal akkis hin jee as haa teessu miti akkatti ilmaan guddisuu jiru ni gartaa miti. Ati immoo ijoolleen teetu si biraa baatee ala buluu jechuun akkamitti sammuu teessa dhagahame. Amma isiin ala buluu dhiisiti sa'a lamaaf ammammaa maraatu jira. Inni hogguu saniin akkas jechuun aareeti baduma isaaniitiif aaremma inni mammala isaan. Kanaaf jecha amma sa'a tana keessatti barbaadu jiranni sa'a tana keessatti ijoollee biyya tanaa akkatti guddifnu hin beektu ijoollee akkatti guddisu jiru. Duuba ogeessa cira dhaabbattee akkami ijoolleen sa'a takkaafuu ala baatee ala teesse buluu dhiisii huuniimu. Yaa abbaa ibsaa dhugaadha jette dubbiin ati teesse wanni hin jeeniif isiinis teessee haara buufattee niin deeme hin fadhu hin galu waan jechuun jirtuuf beekte saniifuu halaas fuunee galchinee isaanis atis yaa intalatiyya hin haarii waan takkallee haadhaate abbaa. Namni itti barbaadan naqala. Na dhageeffadhuuf abbaa baanumaa sin hin jiru naaf inni si bitee si galchine anaa si galcha yoo isaan dubbite kalamsi godhan anaa si deebisa. Ummaanti yaa hin jirtu bari yaa ba ummaanti yaas kuttaa jirti. Haa kuttu isiin ni dhufti isii isini fidnaa ni galchina. Dhageeffadhu dhageeffadhu wanni takka taate gootu hin jirtu. Abbaa kee arrabootu wanni maqaa isa kaasa anaatti gaafatama. Ati immoo badiitti jirtu san laal badiitti jirtu san waan inni irratti dhaqqabee isin lolu san. Siifi mucaanis yeroo hedduun arga mucaas ala kana deema alaan galu ijoolleen taane hojii karaarra deemaa oola. Anuu guyyaa meeqana karatti ogguun arge na dheessee ijoollee karaarra maqaa oola gisee kana wal dhufne jechuudha. Ijoolleen taane hojii deema. Kanaaf jecha amma aara mucaa sanii qabu atis waan itti aarsitanii himte jechuudha. Kanaaf jecha amma aara qabaaf sana deeman inni badiin takka tajirtu jiru. Badiin qabu badii isinii qaba. Bara waan itti aarsan qabu mutuma tokkoon bakka mucaa saayiba tokko akkasumas dubbisee kalaas. Hin daleetu wanni kana saayibaan hin daleetu. Kasi fuudhuu fedhe ka jaalatee qabu mana dhufee akka taraa duraa sanii miti. Taraa kana naassa kana. Amma dhiisaa ture abbaa isaa hayi nuun amma intalatiyya haaneeti mana dhaynee mana keessatti abbaa keetii jaasawaan. Hayimma asitti wanni haasuu jiru. Abi deemin. Yalla amma.